kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kottaa waliin isbeenii hojjenna akkaataa itti hojjetan immoo isinittan agarsiisaa jechuudha. Haala kanaan akkaataa itti hojjetanii walumaan hojjenna jechuudha. Ani asitti litii kiyya bukeeffadhee jira jechuudha. Dura litii kiyya kaameraatti godhee sukkaara xiqqoo itti godhee akkasumas immoo zayitii xiqqoo itti godhee haala kanaan bukeeffadhee jira. Haala kanaan amma daakuu jala nasannasaatu kanaan jechuudha. Haala kanaan ni bal'ifanna jechuudha addaan. Maaliif yoo daakuu asirratti godhachuu baanne asirratti addaan nuuf hin deemu jechuudha. Namni harka tokkoon hojjetu biyyeedhaan hin taphatu jedhani. Namni ija tokko biyyeedhaan hin taphatu jedhu ture. Namni harka tokkoon hojjetu kan hin ta'u sila ta'eef haaluma kanaan akkanatti ni guddifanna. Haala kanaan amma akkanatti guddifannee jirra. Kuni mataa yaa mataa qorqoraa waan barbaadan burcuqqoodhaan illee gochuu dandeessu. Garuu gaafa burcuqqoodhaan goone nu jalatti xiqqaatti sila ta'eefuyyuu kan nutiin jechuudha. Kan ittiin shaayitti danfisan ammaa qorqoraa qadaadamaan qorqoraachiniin haala kanaan ni murattu jechuudha. Kasaan amma haala kanaan hunda isaatiiyyuu muradheetu sirreessee jira jechuudha. Tana xixiqqishuu bira jirtu tana biraan guura. Haala kanaan amma hunda isaatiiyyuu sirreeffadhee jira jechuudha. Maal ittiin hojjechuu eddaa jechuun keessanii nafuma ture isbeenii namni wallaaltan hin jiru warri beerutii isaa jirtanii irra caalaan kana jechuudha. Haala kanaan amma irratti nan godhadha jechuudha. Kuni dammoo kan hojjetamu isbeenii san ni kattabama. Egaa kattabamee raawwateen booda shunkurtii soogidda deebisee dammoo burtukaana itti cuuffinee deebisnee waan nuti goona jechuudha. Birmeeni kan itti fattuushii mana hojjetan kana simmee ittiin goona deebisnee saniin booda kan bishaan isaa kana goomana kana keessa bishaan isaa asirratti ni cuuffina. Gaafa cuuffinee raawwanne isa san haala kanaan hojjenna jechuudha. Amma kana akkamitti hojjetta jechuun keessanii nafu haala kanaan hojjetama jechuudha.
kita mana jadi kemudian jarak gazi bisa haala kanaan birmii kechanitti qannastanii haala kanaan keessa amma haala kanaan jallinuuf dhumee jira jechuudha gubbaarra isaati tolbaasne haala kanaan keessa fayyadamu kanatti haala kanaan osumaan daabboos tolfannee jira hageeni dhumutti immoo lumaan ilaalla baay'ee namatti tola haala kanaan xumuramee jira jechuudha kanas immoo haala kanaan gubbaarratti gaazii jalaa dhaamsinee kan gubbaa jechaadha ni dhiisna jechuudha kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastoota urtaatan hundi keessaa kunoo haala kanaan hojjetanne xumurree jirra isiniin jechuu jaaladha laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deebineef nuti dammoo turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja qammasee ilaaluudhaaf immoo qammasuu hin danda'u sa'aatii kanatti galgalatti jechuudha galgalatti qammasee ilaala ammaaf garuu akkanumatti animaan ijaan ilaalaa isiniin jechuu jaaladha akkasii kana fakkaataa isiniin jedha koottaa yaa nyaannulleedha viidiyoo kanammoo laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha haga viidiyoo biraatiin nuti deemnu turtii gaarii baay'een isin jaaladha